السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في دعوتوتا خينيا كان قويا أردا بقربين قويا سبتي أراتين سنگه كنو أكما لالتاني أغرتان كان كن ورابسا ورابس كن أكان أمتا حواسا مسلمة باتي جاف چنكاتوري أما كداخين ربين نوكيبل الحمد لله رب العالمين. أما اللي ربين قلتا قلفنا شكرا ثم شكرا قالني كربي تلالامه أكاسد دوبا ورابس باتي جاف نوچنكاتوري واتيو في جبي أمني واتيو يوكان جبي gurguddoo mana keessatti hidhuudhaan wajjin rakkataa ture. Waraabessi kun oolaa hoolota halkan ala bulaa turtee baddee nama harkaa baduudhaan hawaasni qorraan hoolota isaa osoo barbaaduu akkasuma dhiisee rafee ganama ogguunni ka'u lafee fi mataa malee wanni tokko hin mul'atu. Lafee fi mataa hambisee mar'umaan illee lafatti hambiseetuma nyaate. Egaa rabbiin rakkina kana gara kunoo furmaataatti rabbiin jijjiiruudhaan kadhaan hawaasa keenya kadhaan uummata keenya nuuf qeebalee kadhaan uummata keenya nuuf qeebalame alhamdulillahi jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya haajaan hafee inni hafes inshaallahu nuuf qabama. Kana qofaa miti hedduudha. Bineensi kun immoo akka naannootiin wal dhabaa akka biyya biyyaatiin wal dhabaa. Kaan horii wajjin oolee bulaa namaa wajjin oolee bobba'ee bulaa. Inni naannoo keenya halkan qofa deemaa. Waraabessi kan biyya biraa guyyaas numa deddeemaa. Akkasuma ooyiruu jimaa keessa deddeemuudhaan beekama. Keenya immoo halkan dukkana uffateeti. Akkasit duuba garii bakka gariitti immoo manneen ummataa yookaan manneen hawaasaa cabsuudhaan cabsee ol seenee waan namni qabu addunyaa yookaan horii namni qabu fudhataa ture.